kanko. Ajiib. Garee shahaadaa tana hordoftee beeytu? Yani nan ilaala jaran bira jirullee nan ilaala. Yani dura biyyattillee kan na guddise musliima nan beeka. Aywa. Darbee immoo uffannaa musliimaa kanaan waan. Aywa. Yaa. Maashaallah shaffanadha. Wangeeliin akkasuma jedha. Qorinxoos keessatti Qorinxoos isa duraadha. Lakkoofsa 10 lakkoofsa 1 dubartiin yoo hin shaffananne rifeensa isii haaddattu jedha abbo. Kanaaf alhamdulillah si bareeche. Wallahi rifeensa kan kee boonaaf si kan abbaa manaa tokkichaaf itti boona malee jabeeffadhu qaama shaffanachuu warra gartee asirraa nu rabbashee sanii miti alhamdulillah. Gara shahaadaa deemna. Shahaadaa jechuun dhuga bahuu rabbii tokko malee kan haqaan gabbaramu hin jiru. Muhammadis ergamaa isaa ta'uu, Yesuusis ergamaa isaa ta'uu, Abrahaamis hundi isaanii ergamaa ta'uu hin amantaa maree. Eewa. Maashaallah. Maqaan kee guutuun kami? Maqaan koo Maartaadha. Maartaa. Ayyee. Bareedaadha. Abshir shahaadaa qabannaa. Harka tokko quba tokkicha callaa kanatti ol qabadhu gara waaqaatitti. Mirgaa moo bitaa? Mirgaa qabadhu. Cuuphaan hin jirtu, nama bishaan nama xabalaa nama geessi, laga nama geessanii. Nyaataadha silkii. Hin jirtu. Inshaallah kaayyadhu. Alhamdulillah yaa Rabbi. Maqaan na qabaara. Abshir ammaatu hin qabu qabaan jiru inshaallah. Na jalaa jetta tole. Ashhadu. Ashhadu. أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله أني رقم بها ربي توكو مليكا هكا انقبر منجر محمديس قربتش إساتي في Garbicha isaatii fi ergamaa isaa kan xumuraa ta'uu isaa laphee kiyyaan dhugoomsee arraba kiyyaan dubbadheen jira. Ciisaa yookiin Yesuus Kiristoos Rabbiis miti ilma Rabbiis miti ilma Maariyamaa garbicha Rabbii fi ergamaa Rabbii kan saba Israa'el duwwaaf ergame ta'uu isaa laphee kiyyaan dhugoomsee arraba kiyyaan dubbadheen jira. Guyyaan firdii yookaan guyyaan xumuraas ni dhufa jedheenaan amana. Ibiddis jannannis ni jira jedheenaan amana. Yaa Rabbi islaamummaa irra na jiraachisi. Yaa Rabbi islaam na jiraachisi. Irratti na kaasi. Maashaallah. Hanganuma martaa teenya alhamdulillah islaamummaa baga Rabbi sii kanne galanni Rabbiif haa ta'u baga gara islaamummaa dhufte maashaallah atuu bareedduu tana Rabbiin qaama keetii fi gogaa keetiis ibidda san jala Rabbiin waa baasu hundi keenyaa jannata hawwina bilaash bafiraash yeellam jedhe bilaashitti jannata seenuun hin jirtu waaqa tokko waaqeessanii ergamoota isaa yoo hordofan abboomii Rabbii yoo hordofan malee karaan ittiin seenan hin jirtu baga islaamummaa sii kanne congratulation anaa dhufuu islaamummaa irratti namni dhalatu uumama hundaan irra nama dhalachiisa Rabbi subhaanahu wa ta'ala ani islaamummaa siif hin kannine Rabbi sii kanne fadha keetiin alatti
rabbiin gartee osoo atin gaafatin ana shamara na godhin jenneen anilleen dhiira na godhin jenneen atilleen shamara na godhin jenneen rabbiin oromoo si godhe shamara si godhe oromiyaa keessatti Itoophiyaa keessa akka dhalattus taasise galgala kana isumaaf fidee fadha isaatiin si kenne maatii ta'e keessaa si filate jabeeffadhu baay'ee garee tuuta yookaan murna adda addaa dhufa gareen tasi deeggartuu fi tasi faalleessitu dhiira islaamaa barbaada deemta birri sii kennan gasi garagalchan si gaggalabbatan sirra deeman si arrabsan kaan si eebbisa kaan si abaara ilma namaa dubbii namaa irran kaayyatin gartee nabiyyoota raajoota hedduudha miidhuu ture ilmi namaa biyya lafaatti kanaaf inshaallah welcome baga dhufteen sin jedham barachuun dirqamataa hin baratta garee islaamummaa keessatti aadii si goonee si daballee qur'aanaas hadiisaas barattee wangeelaas barattee hanga dandeessu maatii teetii saba keetitti illee hin lallabda kaayyoo yoo qabaatte galma hin geessa waliigallee yoo kaayyoo fi murannoon qabaanne namni galma gahuu hin danda'u waan feete ta'uu ni dandeessa biyya lafaa kanarratti barnoota barattee lubbuu uumuu hin dandeessu immoo lubbuu boqottee deebisuu hin dandeessu barumsa idilee barumsa ammayyaa barumsa amantiis barachuu hin dandeessa kanaaf rabbiin subhaanahu wa ta'ala in danda'a siif haa laaffisu baga gara islaamummaa dhuftee barachuu keessatti gartee karoora godhadhu